Haleellaan diroonii humnoota Tigraay irratti xiyyeeffate gaggeeffamu maddeen ibsan. Naannoo Tigraay aanaa Raayyaa Allaamaaxaatti haleellaan diroonii humnoota Tigraayitti xiyyeeffate gaggeeffamu qondaaltonni naannichaa fi humnoonni Tigraay irraa BBC'n odeeffate. Haleellaa kibba Tigraay aanaa Allaamaaxaa ganda Marawwaa jedhamutti gaggeeffameen humnoonni Tigraay 3 du'an 7 immoo madaa'u maddeen BBC Tigriffaatti himan. Maddeen 3 BBC'tti akka himanitti haleellaan diroonii kun hagayya 10 ganama naannoo sa'aatii 2:30tti gaggeeffame. Bakki haleellichi gaggeeffame jedhame magaalaa Allaamaaxaa fageenya kiiloomeetira 50 irratti kan argamu yoo ta'u haleellaan diroonii 3 gaggeeffamuu ibsan maddeen kun. Haleellichi miseensota humnoota Tigraay Army 26 jedhamu irratti kan xiyyeeffate ta'uu qondaaltota waraanaa humnoota Tigraay fi waajjira godina kibba Tigraay irraa BBC'n Tigriffaa odeeffateera. Haleellaa diroonii kana mootummaa federaalaatu raawwate jedhamus mootummaan federaalaa homaa hin jenne. Miseensa humnoota Tigraay maqaan isaa akka hin dhaamne gaafate tokko BBC'tti akka himetti haleellaan diroonii kun mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ganda Marawwaa jedhamu keessatti argamu irratti raawwatamuu hime. Haleellichi mana barumsaa sadarkaa lammaffaa irratti raawwate barumsi waan hin jirreef miseensonni Army 26 mana barumsichaa keessa qubatanii turan jechuun haleellichaan kan miidhaman miseensota humnoota Tigraay ta'uu ibse. Haleellaa kanaan miseensonni humnoota Tigraay 2 battalumatti yoo du'an 7 immoo miidhamuu maddeen siivilii fi waraanaa BBC'n dubbise ibsan. Haleellaan diroonii sadaffaan naannoo lagitti argamutti ta'uutu ibsame. Bulchaan aanaa Raayyaa Allaamaaxaa obbo Daani'el Taamiraat haleellichi namoota nagaa irratti xiyyeeffachuu fi mana barumsaa irra miidhaan gahuu ibsan. Dirooniin namoota nagaa irra miidhaa geessise. Haleellaan kan gaggeeffame tokkoffaan mana barumsaa irratti yoo ta'u lammaffaan immoo bakka jiraattonni bishaan waraabanittidha jechuun lakkoofsi namoota miidhaan irra gahee 4 ta'uu himan. Wiixata haleellaan diroonii humnoota Tigraay irratti gaggeeffamuun kan dhaga'ame mootummaa federaalaa fi TPLF gidduutti muddamni waraanaa yeroo cimaa dhufettidha. Adoolessa 15 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo daangaa Suudaan bakka Shariinaa jedhamutti raayyaa ittisaa fi humnoota Tigraay walitti dhukaasanii turan. Gaggeessaan TPLF Darbatsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa ifatti lola baneera jechuun himatanii turan. Qondaaltonni TPLF torbaanota darbaniif mariiwwan gaggeessan irratti paartii biyya bulchu badhaadhina aangorraa kaasuuf yeroo dhaadatan dhagahamu. Gabaasaawwan miidiyaaleen Tigraay hojjetaa jiran irrattis yaaduma wal fakkaatutu mul'ataa jira. Oduun keenya ammaaf qabnu kana fakkaata. Chaanal kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun mallattoo bilbilaa sana gochuudhaan oduulee keessaa fi ala haaraa fi amanamootaan yeroo yeroon argachuu dandeessu. Viidiyoo kanallee like share gochuu keessan hin dagatinaa. Hanga oduu birootiin olitti deebinutti nagaan nuuf tura.